Ashamaa nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaadha. Rabbiin galannaa ta'u. Isinis nagaa akka taatan abdiin qaba isiniin jira. Egaa obboloota koo wanta mana keessatti itti fayyadamu isiniif qabadheetiin dhufee ofii kiyyaa waan fayyade isiniin jira. Qoricha ofiidhaan nyaanne namaaf hin kennan jedhu. Kanaaf waan mana ofii kiyyaa fayyadamu waan na gargaaru jedhu tokko isiniif qooduudhaafini yeroo baay'ee onlaayinii kanarratti yeroon argu obboloonni koo biyya namaa keessa jiran hedduu isaaniichaadha dhugaa. Fuulli isaanii badee fuulli isaanii buburratee jira isiniin jira. Kanaaf iyyuu wanta ofii kiyyaatti fayyadame isiniif qooduudhaaf hin dhufe isiniin jira. Obboloota koo viidiyoo irraa ilaaltanii hanga dhumaatti jechaadha itti fayyadamuu dandeessu. Waanuma tokko waa fuula keessan isin miidhuu hin qabu. Waan immoo gatees isin baasisuu hin qabu. Bakkuma jirtanitti fayyadamuu dandeessu. Gola jirtan keessatti bakkumti kun dhabame hin jiru isiniin jira obboloota koo. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo daawwattanii fuula koo akkamitti akka inni fayyadamu arguu dandeessu. Laala kinu fuulli koo waanuma tokko hin qabu. Bifachaan bakka bifuma koo uumamaati isiniin jira. Tarii gaafa gara biyyaa galtanillee qilleessillee isinitti jijjiiramuu danda'a. Yoo qilleessi isinitti jijjiiramillee waan salphaa kana fayyadamuu dandeessu isiniin jira. Kanaaf iyyuu akkamittiin maal akkan hojjedhee isinitti hima. Loomii hiddaa jechaadha. Loomii hiddaa jedhama akka naannoo keenyatti. Afaan Arabaatiin immoo leemuunii jedhama akka iddoo irra jirutti. Kanaaf iyyuu yeroo hundumayyuu ani duwwaa isaallee na fayyadama. Fuula koo yeroo qibaatii bishaanichaadha fuula rifeensa dibadhee yeroo natti gadi yaa'e fuulli koo qibaatii siruma hin jaallatu jechaadha. Natti yaa'achaadha waan ta'e darbes immoo yeroo qilleessa ufaa yeroo tokko beektu jireenya keessatti gizee yaadaffaa namatti waan ta'e fuulatti nama babbaasiniin jedha. Yeroo sanaa fuula koo akkatti na deeffadhu kan uumamaatitti loomiin cuufa jechaadha. Loomiin cuufeetiin sana booddee maaliin godhaa? Sukkaara jechaadha. Sukkaara itti qiceeta sirriitti jechaadha. Sirriitti waliin rukutaa hoolee wal fudhachiiseetiin fuula kootitti kinu akka amma gochaa jiru kanatti jalqaba duraa fuula koo nan dhiqadha jechaadha. Seera saamunaadhaan xurii fuula kootirra jiru sana booddee erga dhiqadhee waarradhee isan qopheeffadhe sana loomiidhaaf sukkaara sana erga sirriitti waliin ga'ee waarradhee kinu akka kanatti nan dibadha isiniin jira obboloota koo. Dhugaa dubbachuuf baay'ee bareedaan loomii asootoon taane otumaan biyya jiruyyuu na fayyadama jechaadha. Darbees immoo harka keenyallee kiroroorsii waan tokko nu kukkutaan gidduudha dhiiseen ture kinu kiroroorsiin harka koo na kukkutee na gugurraacha'ee na dhidhiigaa ture keessa darbee dhiigni na bu'ee dhugaa waaqayyo. Achiin kinoo kana fayyadamuu qabee harki koollee na fayyaa jira. Fuulli keenya immoo gaafa nu babbadee nutti hin tolu gaafa of laallee namatti illee gaafa gadi baanee ofitti amanamummaa hin qabnu qalamii namtolchee waan tokko ofitti laqallaquurraa bifa uumama keenyaa isa rabbii bareechee nu uume sanaanii namatti gadi ba'u nu wayya fuula keenyaa. Wantoota salphaa mana keessatti argaman akkanatti fayyadamnee isiniin jira. Kinoo laala akka kanatti dibachaatiin jira. Sirriitti jechaadha. Sirriitti fuula koo miks godhee jechaadha ittiin argitanii amma jalqaba duraa yeroon dibachuudha ka'uuni fuula koo dhiqachuudhaaf jechaadha. Fuula koo akkamitti akka inni qaddu ilaala. Saamunaa yeroo fuulatti dibattanii saamunaa fuutanii fuula keessanitti rirriitinaa. Gogaa fuula keenya baay'ee haphii waan ta'eef miidhamuu danda'a. Kanaaf harka keenya irratti jechaadha saamunaa oomocheessinee dhiqachuu qabna isiniin jedha obboloota koo. Saamunaas immoo yeroo lama caala itti deddeebisnaa fuula keessanitti. Fuulli keessan naqee cimikkitti jedhee gizee shokoksee to'ii gizee dhiqattanii fuulli keessanii isin goggogaa qibaatisaa keessaa dhumaati sin jala deema isiniin jira. Kanaaf iyyuu yeroo lama qofa saamunaa yeroo lama gaariidha isiniin jira. Lama qofa itti deeffadhaadha. Amma kinoon akka kanatti dhiqadhee waarradhee
Kana sooftii kiyyaan xaxxaragachaan jiraan waan biraa fayyadamu. Sooftii malee fooxaa minamina wanta jajjabaata fuula koo baay'ee hin goggogsu siniin jedha. Amma immoo xumuree ta'uu dibadhee hunduma isaayyuu jechaadha daqiiqaa 10 irra teechisee fuula koo lammataa dhiqachaan jira siniin jira obboloota koo. Akka kanatti viidiyoo kanaan gadumatti yoo ilaaltanii irraa barachuu dandeessu siniin jedha fuula keessa sirreeffachuudhaaf. Biyyuu fuula keessanii akka kanatti fayyadamaadha. Fooxaadhaan waan tokkoon ofirraa hin goggogsinaa. Kineesii yookiin sooftiidhaan xiqqoo ishee ofirraa goggogsaadhaati. Sana booda odoo fuulli keessanii cimigig jedhee hin goggogini wanta fayyadamtan qibaatii fuula jechaadha. Kireemisaa ta'uu fayyadamaadha. Waan argitan immoo ofitti hin laaqinaadha. Fakkeenyaaf ana fuula kootti naaf ta'uu suurarra kaa'etiin jira. Suura gara dhumaarra laaladha. Bifa gurraachina uumamaa malee fuula kootirra homtuu hin jiru siniin jira. Uumamaan immoo Waaqayyoo bareessee hunduma keenya iyyuu nu uume uumama Rabbiiti yoo deddeebine rakkoo hin qabu. Garuu wanti fuula keenyatti bobba'u nu yeellaasaa nu qaanessaa ollaanii kanarratti illee filitirii waan tokko godhachaa ooluu dandeenya. Qalamii minamina immoo yeroo hunda dibachuun nutti hin tolu. Kanaaf iyyuu fuula keenya qaqqabannu siniin jira waanuma mana keessatti argamuuni. Kennaan keessan amma akkanatti dhiqachaa jirti. Viidiyoon gara gadiitti hin mul'atu. Kina dhuftee dhiqatteetti. Kireemina dibadhu immoo isinitti agarsiisa jechaadha. Amma laal fuula koo akkattan goggoffadha. Laala isinis akkasitti goggoffadha. Fuula keessan cibigoggootanii ta'ii garmalee goggogsitanii hin xaragitina. Bakka nama akkanumatti hin xaragadha dhugaa Rabbii. Bakka goggogseera. Gogseera bakka. Amma ilkaan koo dhiqachaa jira hunduma isaayyuu umurii. Ilkaan koo mul'aalina ilkaan koo gurguddaadha. Eebbisee kenne Rabbiin. Akka kanatti qulqulleeffachaa jira. Amma isas xumureera. Kinoo qibaatii immoo kan fuula kanan dibadha dhugaa Rabbii erga waggaa 3ti. Kana jechaadha. Keessattuu isa kinoo barciqaa keessa